fayyadummaa qonnaan bulaa bu'uurarraa mirkaneessuuf mootummaan inisheetiiviiwwan garaagaraa bocuun hojjechuu erga jalqabee bubbulee jira. Inisheetiiviiwwan akka xiyyeeffannootti irratti hojjetamaa jiran keessaa inisheetiivii mi'eessituu bunaa, fuduraa fi muduraa isa ijoodha. Oomishaawwan xiyyeeffannoon itti kennamee hojjetamaa jiru kun akka agiroo ikoloojii isaaniitti qonnaan bulaan baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif akka dhiyeessu taasifamaa jira. Akka biiroo keenyatti inisheetiiviiwwan mootummaa naannoo Oromiyaa qoratee hojiitti galchee hojjechaa jiru keessaa inisheetiiviin misooma bunaa, muduraa fi mi'eessituudha. Inisheetiivota isa hangafaadha. Inisheetiiviin kun baay'ee yeroo ammaan tanaa jalqabamanii sochii adda addaa potenshaala haala qilleensa mijataa bal'ina lafaa qabuu fi haala roobaa gahaa naannichi qabu bu'uura godhachuudhaan akkaataa agiroo ikoloojii oomisha inisheetiivota kanaan barbaadamu wajjin wal qabatee bal'inaa fi qulqullinaa fi ariitiidhaan oomishuudhaan sochiin bal'aadha kan hojjetamaa ture waggoottan dabran keessatti. Kanaanis inisheetiiviiwwan akka misooma bunaatiin wajjin yoo fudhanne jijjiiramni ol aanaan yeroo ammaan tanaa hangafummaadhaan itti argame akka biyyattiittis ta'e akka naannoo keenyatti milkaa'inni culculluqaan gama diinagdeetiin gama hawaasummaatiin fi gama barbaachisu hundaanuu kan ittiin argamee fi shoorri ol aanaan kan ittiin taphatamaa jiru jennee fudhachuu dandeenya. Muduraalee adda addaatiin wajjin wal qabate akkanumatti jechuudha. Muduraaleen dura biyya keenya qofa keessatti lookaalii oomishnee qotee bulaan muraasni qofa itti fayyadamaa ture yeroo ammaan tanaa agiroo ikoloojii fi godinaalee Oromiyaa hunda keessa ga'uudhaan qotee bulaan ofiif nyaachuu qofa bira kutee gabaatti dhiyeeffatee madda galii godhachuudhaan haga biyya alaatti ergellee sharafa biyya alaa kan itti argamsiisuu jalqabne jiranii. Kan biraa immoo misooma mi'eessituutiin wajjin wal qabatee naannoon Oromiyaa akkuma beekamu potenshaala bal'aa misooma mi'eessituuwwan adda addaatiif ta'u bal'inaan kan qabdu taatus hanga barbaadame garuu irratti hojjetamee bu'aan barbaadamu kan irraa argamaa hin turredha. Isa kana mootummaan bu'uura irraa fuudhuudhaan mi'eessituuwwan adda addaa haala qilleensa agiroo ikoloojii naannichaatiin wajjin deemuu danda'an irratti fookasii godhee bal'inaan kan hojjechaa ture. Mi'eessituuwwan kanaanis jijjiiramni cucculuqaan dhufee yeroo ammaan tanaa qotee bulaan madda galiidhaa. Madda galii olaanaa isaa godha akka sadarkaan itti fayyadamaa jiru fi bakka durii hin baratamnetti fi inisheetiiviiwwan dura immoo mi'eessituuwwan adda addaa dura naannoo keenya keessatti baay'inaan hin baratamnillee jechuudha. Naannolee biraatii fi hanga biyya alaatirra eegalanii naannoo keenya keessatti illee misoomuun itti jalqabame kan jiru ta'uu isaatii fi milkaanota kanaa wajjin wal qabatee inisheetiiviiwwan dura bal'inaan beekaman kan akka barbaree yoo ka fudhannu taane, ogiyoo yoo ka fudhannu taate, heelii yoo fudhanne, abusuuda gurraacha warreen akkana kanaatiif zanjabiila adda addaa kana yoo kan fudhannu taate bal'inaan jechuudha oomishuudhaan gabaa biyya keessaa bira kutuudha hanga gabaa biyya alaatti erguu kan itti jalqabne ta'uu isaa kaasuun barbaada. Inisheetiiviiwwan bocamanii irratti hojjetamaa jiran kun galmoota mootummaan gama qonnaatiin wabii nyaataa mirkaneessuu, allergii dabaluu, oomisha alaa galu bakka buusuu fi carraa hojii uumuu keessatti shoora olaanaa taphachaa jiru. Akka waliigalatti gaa inisheetiiviiwwan qoratamanii yeroo hojiitti seenan galmoota afran akka biiroo qonna Oromiyaatti yookaan akka kilaastara misooma baadiyyaa naannichaatti jechuudha. Galmoota san milkeessuudhaaf warra saniif bu'aa buusuu danda'an irratti fookas goonetti jechuudha. Inisheetiivii jennee yeroo hojjennu galmoonni kun afran wabii nyaataa mirkaneessuu keessatti oomisha alaa galan bakka buusuu, oomisha biyya alaa baay'inaa fi ariitiidhaan fi qulqullinaan oomishuu fi carraa hojii immoo sochii hojii galmoota sadaan hojjechuu kana keessatti uumuu kana keessatti carraa hojiidha. Hawaasa naannichaatiif uumuudhaaf kan qoratamanii hojiitti galanidha. Kanaa wajjin wal qabatee egaa hojiin misooma mi'eessituudhaa kuni galma mataa isaa galmoota afranuu keessatti bu'aa mataa isaa buusaa jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Isarraa ka'ameeti akka inisheetiiviitti kan qotamu kan danda'e. Gama wabii nyaataa mirkaneessuu wajjin wal qabannee yoo qotaa akka taate qotee bulaan mi'eessituu kana baay'inaa fi ariitiidhaan fi qulqullinaan oomishee gabaatti dhiyeessuudhaan madda galii godhatee galii irraa argatu saniin midhaan nyaataa isaaf barbaachisu bitachuudhaan wabii midhaan nyaataa isaa kan ittiin mirkaneeffachuu danda'u jechuu dandeenya jechuudha. Oomisha mi'eessituu adda addaa biyya alaatirraa galanii asitti nuti itti fayyadamnu keessatti illee bakka buusuu keessatti illee shoora taphachuu kan itti jalqabamee fi akkasuma immoo gara biyya alaatti erguudhaaf oomishni mi'eessituu kamiyyuu gabaa addunyaa gubbatti oomisha barbaadamudha. Kanaaf oomisha kana baay'inaa fi ariitiidhaan oomishnee gara biyya alaatti erguudhaan galiin dabalataa kan irraa argamaa jiru ta'uu isaati. Carraa hojiitti wajjin wal qabatee immoo adeemsa oomishuurraa eegalee hanga gabaa isaa keessatti namoota adda addaatiif carraan hojiidha bal'inaan kan itti banamee irraa uummanni keenya biddeena nyaataa jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Hojii waggoota muraasa keessatti hojjetames mi'eessituu lafa heektaara 100,000 irratti oomishamaa ture gara heektaara 500,000 ol guddisuun danda'ameera.
gara oomishtummaadhaanis bal'ina lafa mi'eessituu adda addaatiin uwwifamaa jiru kisoo qofa fudhatan waggaa waggaadhaan dabalaa kan dhufuu fi akka waliigalatti yeroo ammaan tana galmoota kana afran baay'inaan ariitii fi qulqullinaan oomishuu qabna akkuma jenne kanatti yoo xiqqaate dura lafa hektaara 100,000 mi'eessituuwwan adda addaa gara mi'eessituu 8 naannoo keenya keessatti oomishamaniin uwwifamaa kan ture yeroo ammaan tana gara hektaara 500 olitti ol guddifnee jechuudha harka 5 oliin guddisuu dandeenyeera. Kun maalirraa ka'e bal'inaan oomishuu jalqabu jechuun oomishni keenya guddatee jira. Oomishni guddatu kun ammoo qulqullina isaa eegee akka gabaadha wajji walitti hidhatee gara gabaatti dhiyaatu gochaa jirru. Hangafummaadhaan sadarkaa tokkoffaatti gosoota mi'eessituu amma nuti akka inisheetiivitti fudhannee qotee bulaan keenyas jiruuf jireenya isaatti jijjiire keessaa inni tokko barbareedha. Barbaree yoo akka fudhannu taate aanaawwan godinaalee baay'ee keessa jiran parsantii 70 hanga parsantii 90 waggaatti barbaree qofa aanaa oomishtu jira jechuudha. Midhaan biraa dhiisanii. Aanaawwan oomishan kana keessatti tokkoon qotee bulaa keenya jiruuf jireenyi isaanii jijjiirame haalli isaan hawaasa walitti jiran manni isaanii jijjiirame konkolaataa dhuunfaa isaanii bitatanii sadarkaa ittiin daldala gabaadhaa keessatti galan illee qotee bulaan jechuudha aanonni itti jiranii kuni oomishni barbaree gadamu kuni gabaa biyya keessatti naannolee adda addaatiif dhiyeessu magaalaa gurguddoo akka magaalaa Finfinnee kanatti baay'inaan oomishni barbaree yeroo ammaan tana magaalaa Finfinnee keessa galee gurguramaa jiru oomisha naannoo keenya keessaa ba'uudha. Kana bira kutee immoo naannolee biraatiif jechuudha warra oomishuu mi'eessuu hin dandeenyeef illeedha galtee taanee kan oomisha kana dhiyeessaa jirruu fi kana bira kutuudhaan ammoo namoonni keenya aadaan barbaree fayyadamuudhaan kun biyyoota addunyaa keessatti bal'inaan yoo baratamuu baatellee hawaasni keenya kan biyyoota adda addaa keessa galanii jiruuf jireenya isaanii biyyoota san godhatanii jiraataa jiran barbaree kana bal'inaan akka nyaata aadaa isaaniitti fudhatanii kan itti deemaa jiranii fi yeroo ammaan tana biyya teenya irraa bitanii biyya isaaniitti galchanii biyyoota biraa barsiisaa kan jiran ta'uu isaatiin sharafni biyya alaatis kan ittiin argamaa jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Absuuda gurraacha wajjin wal qabatee yookaan laallu taate haaluma kanaan absuudni gurraachi dhuunfattis qoricha adda addaatiif kan fayyadaman akkuma jirutti zayitaan adda addaa irraa oomishamee immoo kallattii adda addaatiin meedisinaal kirooppii keessa galee sadarkaa biyya keenya keessattis ta'e sadarkaa biyyoota addunyaa keessattis erginee kan sharafa irraa argachaa jiru ta'uu isaan kaasuun barbaada. Zanjabiilaa wajjin wal qabatee haaluma wal fakkaatuun kan jiruu fi oomisha immoo ogiyoo jedhamu kan fudhannu taate yeroo ammaan tana aadaan itti fayyadama oomisha ogiyoo kana biyya keenya keessatti biyyoota addunyaa gubbaatti baay'ee baratamaa kan dhufeen kan ka'e waggaa dabre kana yoo fudhannu taate ogiyoon duraan qarshii 200 kiiloon isaa caaleen turre amma hanga qarshii 2,000 3,000tti maasii qotee bulaarraa bitamuu danda'eera jechuudha. Kun qotee bulaa keenya keessatti hamilee addaa uumuudhaa fi qilleensaa fi haala qabeenya uumamaa naannicha keenya keessa jiru bosona naannicha keessa jiru lafa xiqqoo qaban manduubbee isaanii keessatti qotee bulaan kan oomishuudhaan irraa fayyadamaa ta'uu jalqabee jira. Kuni galmoota afran milkeessuu keessatti shoora mataa isaa baachaa jira jennee kaasuun ni danda'ama jechuudha. Bunni lafee dugdaa dinagdee biyya keenyaati. Yeroo ammaa kanas qulqullinaa fi baay'inaan oomishamee sharafa biyya alaa argamsiisuun dursummaa isaa akkuma qabatetti itti fufee jira. Oomishni bunaa kanaan dura sababa qulqullinaatiin amma barbaadame gabaa biyya alaatiif dhiyaachuu hin dandeenye. Yeroo ammaa dachaan dabaluun gabaa biyya keessaa fi biyya alaatiif dhiyaachaa jira. Waggoottan darban bunni biiliyonotaan dhaabame buna waliigala bunni Oromiyaa keessa akka waliigalaatti dhaabbatee ture. Naannoo hektaara miiliyoona 1.2 waggaa waggaadhaan dhaabbatee hektaara miiliyoona 3 irraan ga'uu hin danda'amee jira. Lafa oomishaa buna kennu hektaara miiliyoona 1 guunne duwwaa 8 irra ture waggoottan darban hojii hojjetameen hektaara miiliyoona 1.8 irraan ga'uu hin danda'amee jira. Kanarraayis adda durummaadhaan qonnaan bulaa keenya akka fayyadamu. Gatii gaarii akka argatu. Kanaan dura qonnaan bulaan keenya maqaa seeksiitiif saamamaat kan ture. Akka hin fayyadamne godhamaa ture. Qonnaan bulaan keenya gatii madaalaa akka argatu akka fayyadamaa ta'u sana bira darbee akka ekspoorti godhu. Mootummaa taasisedha mootummaan jijjiiramaa. Kanaanis ekspoortiin Itoophiyaa birrii miiliyoona doolaara miiliyoona 700 caalle bara kana biiliyoona 2.6 kan ga'edha jechuudha. Kun inisheetiiviin bunaa irratti hojjetame raajii fidedha. Kana keessatti immoo adda durummaadhaan qonnaan bulaa keenya kan fayyadamu. Bunni lafee dugdaa dinagdee biyyattii tanaa ta'eetis naannoo kanaa ta'e kan tajaajilaa jiru waggoota dheeraadhaaf akka ta'e beekamaadha. Isa kanammoo kan dura argannu caalaa oomisha isaa guddisuudhaan qulqullummaa isaa eeguudhaan baay'inaan gabaatti dhiyeessuudhaan dabalataan sharafa argachuu qaba jedhamee inisheetiif hojjetamaa tureen
jijjiiramni cululuqaan adda addaa kan dhufee fi jijjiiramni waggoota shanan kana qofa keessatti erga mootummaan jijjiiramaa kun lafa qabatee boodaa fi inisheetiiviin kun qoratamuu jitti galeen kan fudhannu yoo taate oomisha bunaa qofa olmost dachaadhaan guddisuu danda'amee jira jechuu danda'a jechuudha naannoo Oromiyaa keessatti kuntaala miliyoona 5 hin caalu ture jechuudha waggoota shanan dura oomishni nuti buna naannoo Oromiyaa keessaa argachaa turre olmost gara kuntaala miliyoona 12 olitti yeroo ammaan tana ol guddachuu danda'eera jechuudha kuni kana qofaa miti oomishni guddachuu qofa osoo hin ta'in oomishni kun immoo gabaa giddu galeessaatiif gabaa biyya alaatti argamee sharafa fiduudhaan wajjin wal qabatee yoo ilaallu taate oomisha kuntaala 200 turre jechuudha naannoo Oromiyaa keessatti oomishamu kana keessaa 200 caalu ture jechuudha miliyoona 1 oomishamu keessaa miliyoona 5 oomishamu keessaa kuntaala miliyoona 2 ta'u ture jechuudha gabaatti kan dhiyaataa ture kun yeroo ammaan tana yoo kan fudhannu taate yoo xiqqaate kuntaala miliyoona 5 ol gabaa giddu galeessaa qofatti naannoo Oromiyaadhaa oomisha dhiyeessuu dandeenyeerra oomisha kana keessaa kan gabaatti dhiyaatu kana keessaa dur parsantii 50 ta'u ture qulqullina isaatii wajjin wal qabatee kan gabaa giddu galeessa dhiyaatu kun qulqullummaa sadarkaa qulqullinaa gaarii waan hin gunneef kufee biyya keessatti kanafu amma immoo oomisha kana qulqullummaan akka dhiyaatu taasisuudhaan sochii inisheetiivii kanaan jalqabneen wajjin wal qabatee oomishni dhiyaatu keessa parsantii 75 ol gabaa biyya alaatti ergamuudhaan sharafa argamsiisuu danda'eera. Baruma 2011tti oomishni akka waliigalatti naannoo Oromiyaa naannoo biyyattii sana keessaa biyya alaatti ergamu doolaara miliyoona 900 hin caalu ture jechuudha akka waliigalatti doolaarri galii argamu ture buna toonii 1,180 toonii 200 erguudhaan argamaa ture bara 2017 amma dabarsine kana qofatti yoo fudhannu taate buna toonii 470 akka biyyattitti biyyoota alatti ergamee doolaara biliyoona 2.63 yeroo duraatiif akka seenaa biyyattii keessatti argamee hin beekne buna argamsiise keessaa parsantiin 78 buna naannoo Oromiyaa kana keessaa ba'e kun bu'aa inisheetiivii misooma bunaatiin mootummaan naannoo Oromiyaa tarkaanfii addaa fudhatee dhufe jennee afaan guutamee dubbachuu danda'ama mootummaan federaalaatis akka biyyattiittis kanaaf beekamtii nuu kenneera jechuudha maaliif sochiin nuti buna rakkisaa isaa jirru diraamaatikaal cheenjii jiruuf jireenya qotee bulaa keenyatti fiduudhaan wajjin wal qabatee ivan bunni keenya kuni gabaa addunyaa gubbatti baay'inaan beekee biyyoonni adda addaa dura buna keenya hin beekne gara biyya keenya keessa dhufanii bal'inaan buna akka bitan taasisaa kan jirruu fi humna potenshaala hanga isaan barbaadan dhiyeessuu bunaan dandeenyu akka qabnu kan itti agarsiifne qulqullummaa isaan barbaadan oomishuu akka dandeenyu kan itti agarsiifnee fi yeroo ammaan tana biyyi Chaayinaa buna impoortii nurraa gochuun hin beekamtu turte biyyoota tooppii 10 jedhamu parsantii 76 ol buna biyya teenyaa kan duraan bitaa turan dabalataan Chaayinaa yeroo ammaan tana adda durummaadhaan buna keenya fudhachuutti dhufaa jiranii isteekholdaroonni kaampaawonni gurguddaan Chaayinaa adda addaa biyya teenya keessa galuudhaan qotee bultoota keenyaa fi kaampaanota biyya keenya keessa jiran wajjin walitti hidhamuudhaan ispeeshaalii naannoo Oromiyaa keessatti bal'inaan sochii taasisuudhaan buna naannichaa bitanii gara biyya isaaniitti galchuudhaan sochiin bal'aa taasifamaa jiruun bu'aan dhufe jennee fudhachuu dandeenya waan ta'eef milkaa'ina olaanaadha. Misoomni muduraa fi fuduraa naannichatti irra caalaan nyaataaf oolaa ture. Yeroo ammaa gabaa biyya keessaa bira darbee gabaa biyya alaatti ergamuun sharafa olaanaa argamsiisaa jira. Gama misooma muduraatiin wajjin wal qabatee naannoon Oromiyaadhaa akkuma beekamu misooma muduraalee adda addaa oomishuudhaan qilleensa mijataa rabbiin uumamaan isaaniif kenne bal'aa waan hundaan akkuma qabdu muduraalee adda addaatiinis potenshaala bal'aa qabdu kana duguugnee hojiitti jijjiiruudhaaf mootummaan jijjiiramaa kun erga dhufee dur hin beekamu ture qotee bara akkuma fedhetti oomishu hin fedhe oomisheetuma akkanumatti akka wayittuu ilaalaa hin turre yeroo ammaan tana madda nyaataa wabii nyaataa mirkaneessuu bira kutee wabii nyaata madaalawaa mirkaneessuu isaatii fi dabataan immoo gabaatti dhiyeeffachuudhaan madda galii godhachuu bira kutee immoo oomishni kun hanga gabaa biyya alaa keessa galuudhaan sharafa biyyattiidhaaf kan itti argamsiisaa dhufe ta'uu isaa dandeenya. Akka fakkeenyatti kaasuudhaaf misooma avukaadootiin wajjin wal qabannee yoo ilaallu taate avukaadoo naannoo Oromiyaa keessatti waggaa 50 waggaa dheeraadhaaf lookaalii maasii qotee bulaa gubbatti iddoo muraasa qofatti oomishamee akkanumatti nyaatumaaf illee hangam akka qotee bulaan keenya fayyadamaa hin turre jechuudha. Faayidumti isaatillee wabii nyaataa mirkaneessuu bira kutee nyaata madaalawaa qancarummaa fi amma fayyaa qaama keenyaa wajjin wal qabatee mugutaa jiru kana furuu keessatti illee faayidaa isaa hin beekamu ture. Kana barsiisuu bira kunne teekinooloojii immoo sanyii filatamaa gabaa addunyaa gubbatti baay'inaan fi barbaadamu biyya keessa galchuudhaan baay'inaan biqiltuu qulqullina qabu oomishuudhaan qotee bulaaf kennine qotee bulaan kilaastaan akka dhaabu gochuudhaan oomishni nuti waggoota 5 tanaa dhaabne yeroo ammaan tanaa oomisha kennuu jalqabee biqiltuu nuti waggaa 5 tanaa dhaabne yeroo ammaa oomisha kennuu jalqabuudhaan oomisha kan kenne kun ammoo duguugamee guuramee gabaa biyya alaa keessa galuudhaan doolaara argamsiisuu jalqabeera. Kun seenaa biyyattii keessatti mootummaa jijjiiramaa kanaan waan dhufe jennee fudhachuu dandeenya. San dura seenaa biyyattii keessa of duuba deebitanii yoo ilaaltan taate oomishni
firaafiree yookaan muduraalee adda addaa biyya alaatti ergamee doolaarii tokko irraa argaman ture. Yoo xiqqaate Oromiyaan qofti amma waggaadhaan doolaara miliyoonaa ol naannoo kanaaf galii fiduu dandeera avukaadoo qofaan jechuudha. Muuzii irratti akkasumatti jalqabneerra, paappaayyaa irratti akkasumatti jalqabneerra. Kallattii danda'amu hundaanii hudhaalee adda addaa immoo oomisha kana bal'isuu fi qulqullinaa fi rakkoo loojistikii wajjin wal qabatee hariiroo biyyoota ollaatii wajjin wal qabatee jiru furaa teekinooloojii kana barbaachisu fiduudhaan bal'inaan baay'inaan fi qulqullinaan deemnee caalmatti bu'aa argamsiisuudhaaf ammoo sochii bal'aa qabannee hojjechaa akka jiru ta'uu isaa kaasuun barbaada. Misoomni gama kanaan adeemsifamaa jiru bu'aa nyaataa fi faayidaa gabaaf oolu akkuma jirtu ta'ee hojii ashaaraa magariisaa hojjechuun dachee magariisaa taate uumuuf hojjetamu milkeessuu keessatti shoora olaanaa baachaa jira. Oomishaaleen kun faayidaan nuti gama diinagdeetiin fi gama hawaasummaatiin qabu kan reefu kaas akkuma jirutti immoo alkallattiidhaan magariisummaa naannoo keenyatii fi eegumsa qabeenya uumamaa naannicha keenya keessatti qabnu eeguu keessatti shoora olaanaa mataa isaa kan taphatudha. Bunninis mi'eessituunis muduraaleen adda addaa kunis maaliif yoo jennee fudhannu taate biqiltuuwwanii fi bosonni naannoo keenya keessatti bal'inaan dhaabbatee jiru yeroo ammaan tana of jalaa mi'eessituu qaba. Of jalaa mi'eessituu qabaachuun kun mi'eessituu san qotee bulaan akka oomishatti irraa guuree itti fayyadamuun eegumsa qabeenya uumamaa bosonaa adda addaa kan jiru kana akka inni eeggamee taa'u taasisee jira jechuudha. Lafa bosonaan qabame kun dabalataan mi'eessituu jalatti oomishuudhaan bu'aa irraa argachaa jira. Kanaafuu oomishni kun lamaan kan waliin deemuu fi isa kan akkasii babal'isaa yoo deeme naannoo keenya qabeenya uumamaa eeguu keessatti shoora olaanaa kan baachaa jirudha. Muduraan avukaadoo fi muuzii fi paappaayyaa yoo akkuma mataa isaatiif bosona. Oomisha sunuu kenna agrooforestariidha jechuudha. Akka agrooforestariitti oomisha irraa fayyadamaa gama immoo eegumsa naannoo qabeenya uumamaa keessatti immoo dhiqama biyyee tambisaa magariisummaa naannichaa mirkaneessaa gaaddisa wantoota adda addaatiif ta'a. Kanaaf bu'aa olaanaa qaba waan ta'eef eegumsa qabeenya uumamaa naannoon keenya taasisaa jirru sochii ashaaraa magariisaa muummicha ministeera keenyaatti labsamee jiru paartii sochii misooma ashaaraa magariisaa kanaa ta'uudhaan tajaajila kennaa jira. Bunoo ka fudhannu bunni mataa isaatiin magariisa. Bunni nuti oomishnu gaaddisa galatti oomishna. Gaaddisa bunaa dhaabuudhaa jennee bosona dhaabna. Bosonni kun immoo bunni bosona kan dandamatu waan ta'eef walii wajjin kan deemudha. Kanaaf hariiroon isaan qabeenya uumamaa naannichaa biyyoo eeguu, bishaan eeguu, magariisummaa eeguu, gaaddisa adda addaatii fi jijjiirama qilleensa yeroo ammaan tanaaf faalamaa jiru kana eeguu keessatti shoora mataa isaa shoora olaanaa taphataa jira jennee kaasuun ni danda'ama. Naannoo Oromiyaatti inisheetiiviiwwan bocamanii irratti hojjetamaa jiran kanarraa qonnaan bultoonni bal'inaan akka fayyadamaniif hojii hojjetameen qonnaan bultoonni miliyoona 5 ol hubannoo argatanii irraa fayyadamaa jiru. Hojii misooma qonnaa hawaasni harka 80 ol irratti hirmaachaa jiru kun inisheetiiviiwwan jalqabaman kanneen daraan fayyadamanii yoo oomishan qonnaan bulaan keenya ofiifis fayyadamaa ta'ee guddina biyya keenyaa keessatti gahee sirraa eegamu bahuu danda'a. Sochiin misooma qonnaatiin wajjin wal qabatee kan jiru qotee bulaa miliyoona 5 ol akka naannichaatti qabnu abbaa warraa miliyoona 5 ol akka naannichaatti qabnu bira gahumsa sirna ekstenshinii keenyaatiin oomishaalee qotee bulaan lafa qaburratti qilleensa keessa jiraatuu fi iddoo jiraatu irratti wanta oomishee bu'aa isaaf fiduu danda'uu fi lafa xiqqoo qaburratti humna xiqqoo fayyadamuudhaan galii guddaa karaa itti argamuu danda'amuun wanta isaaf fayyadudha jechuudha teekinooloojii nuti dhiyeessaa fi jedhu kun. Inisheetiivii yeroo jedhu teekinooloojii qotee bulaa dhiyeessuudha. Dhiyeessuu qofa osoo hin taane teekinooloojiin dhiyeessuu kun ammoo waliin gahumsa isaati. Qotee bulaan kun hundi baratee faayidaa avukaadoon qotee bulaa tokko irraa argate borummoo qotee bulaa 20-30 bira akkamitti gahee waliin gahama kan jedhu taasisuudhaan ogeessi keenya naannoo irraa hanga sadarkaa gandaatti caasaa mootummaa hojjetaa misoomaa qabnu dabalannee halkanii guyyaa qotee bulaa bira dhaabbatee teekinooloojii kana inisheetiiviin kun gurmaa'insa caasaa mootummaa yeroo ammaan tana sadarkaa gandaatti hundaa'ee jiru dabalatanii hojiin isaan hojjetan kana jechuudha. Qotee bulaa barsiisuu, qotee bulatti agarsiisuu, hojjetanitti agarsiisuu, waan bu'aa argame barsiisaa kan itti deemaa jirruu fi uf duraafis kana bal'inaan akkasumatti qabannee kan ittiin cimsinee deemaa jiru ta'uu fi wantoonni akka waliigalatti jechuudha akka inisheetiivitti mootummaan qabatee sochii taasisaa jiru kun jijjiirama bu'uuraa naannoon keenyaa fi biyyattii keenyaaf damee lafee dugdaa bu'uura jijjiirama biyyattii tanaa figuu danda'a jennee kan itti amanamu waan ta'eef qooda fudhattoonni hawaasni qotee bultoonni hundi kana beekuudhaan carraaqii fi hubannoo fi leenjii gorsa ogeessi keenya kallattii adda addaatiin kennuuf fudhachuudhaan hojiirra oolchuus akka qaban carraa kanaan ergaa koo dabarsuuf hin barbaadu.